waaqayyo lolatti ajajee jira kun ajjeesaa jedhee jira waaqayyo dhukkee irraa kaasaa jedhee jira waaqayyo eega ajjeesutti ajajee ati ammoo ana teessoo ani nama akkasii jedhee jira kalas bakka tana malee hin qeebalu jettaati moo walumatti qabdee guutuu walitti qabdee hubachuu naafuu si kaayoo basii si deeggaraan jira isa kanarratti hubannaa akkaataa ati hubattu ati macaafa hogguu hubattu ati seera uumamarraa kaastee aga mul'ataatti dubbistee walitti qabdee bakka waliin hiiktee akkasitti hubattamoo ati xiqqisima tokko qofa qabattee akkanumatti ittiin hubattaati. Walitti qabeetiin hubadha. Kanaafuu marree nuti illee ammoo kasitti jechaa jiru akkaataa itti hubatamu quraanni illee quraana irra bakka hedduu sii kennee hadiisa irraallee sii kennee waan hin jedhu maali? Islaamummaa waan jedhamu kun bakka xiqqisi takkatti qofa qabatanii deemanii himi. Wanni dubbataa jiru waan lolaati sun inni sun xumura irratti waan lolaadha dubbatti. Lolli kan lolamu eenyu wajjin tayyib lolaanii jedha rabbiin eenyuun lollaa jettee gaafii kaaftu. Kan lolamuun eenyudha? Nama sii lolu wajjin loltaa jedhee sii deebise. La kiristaana ta'e qofaadhaaf miti. Kan lolamu sii dubbadheetiin jira yoo isaan daangaan Muhammaditti namanne miti. La san qofaani miti yaa goba ziko. Eenyuun lolamaa kan jedhu sii kennee jira ragaa isaadhaan. Nama waadaa walii qabnu nama waadaa amma kun hadiisa kana keessa maal siin jedhan atuu dubbistee gaate nama waadaa muslima wajjin walii qabu waliin tuqnu jedhame nama nagaa wajjin jiraatan namni ajjeesi jannatan seenuu jedhanii Muhammad dubbatan. Tol. Kan rabbiin quraana keessa dubbate warra lolan warri lolamuun akkanatti walitti qabdee hubatta. Ani wali bakka hedduu sii fidee akkana si hubachiif sababni isaa yoo walitti qabdee gamaa gamanaa fiddee akkanatti hubatte hubannaa gaarii argata. Nuti muslimtoonni akkasitti hubanna. Quraanni tokkichu. Kan ammoo kan akkasitti hubanneef immoo kan akkasitti akka hin hubanneef xaqiyyaanii sobuu dandeessu kan jedhu xaqiyyaa qabdu gadi ta'eef akkamittiin isa kana muus namanuu danda'a. Maal waa'ee xaqiyyaa tokkicha bichaa naa ibsuu dandeessa? Waa'ee xaqiyyaa qofa naa ibsiti? Xaqiyyaan maal? Wanta sobdee ergaa kee dabarfachuu kan dandeessa kan jedhu hadiisa keessaa immoo quraana keessaa hin qabu lakkoofsa isaa sii kennuu hin danda'u xaqiyyaa jechuu beektaa? Sobdee ergaa kee dabarfachuu dandeessa kan jedhu hin eeyyama. La sobni haramaadha. Ati warra shiyaa jedhamu tokko jira warruma akka keessaniiti suni. Akkuma beendee kanatti jarri suni warra quraana hadiisaan buluudhaa miti jarri sun. Warra Hussein jedhee wamaawama jedheetiini uumama waaqessu. Akkuma ati Yesuusii waaqessitu jarri illeen Alii Hussein jedhanii wantoota garaagaraa waaqessanii jara santu taqiyyaa jedhee wantoota garaagaraa uufa malee waan muslimaa wal qabatuudhaa miti sun. Injiru malee hadiisaas nama takkisan jiru? Injiru. Hadiisaan quraana keessa illee injiru kan taqiyyaa jedhamee akkasitti dubbatamu injiru. Taqiyyaa kan jedhu jara santu fayyadama. Jarri ammoo bakka irraa fuutee suni. Nallaalaa yoo nagadde nan deebi'a boruu faayiftaa faayirus na jirtanii. Ati eessa jirta? Liibaanos jirtaasa? Moo Joordaan jirta? Lakki US jira. Okay, tamam. Hayyee tole. Amma immoo ani kasii kennu ani macaafa keessaa waa ajjeesaa kan jedhu macaafa keessaa sii kenne maal jettamee adam? Kakuu haaraa moo kakuu moofaa? Maal keessanii moofaa fi haarawaa jira moo? Kakuu moofaa keessatti akkuma amma ati dubbiste kana lolli jira kakuu moofaa keessa tureera. So inni eeyyamama lolanii turan sabni Israa'el namoota karaa isaan dabarsuu didaffaa waggaa biyya kakuu isaanii biyya Israa'elitti yeroo deemanii galan namoota karaa isaan dabarsuu didaffaa lolanii jaalalaan gaafatu dursanii oo isaan didan lolanii bira darbaa turanii kakuu moofaa keessa. Eenyutu lolaa jedhee ajaje gaafsan? Yeroo yoggaa sanatti waggaa isaanii daandii deema sana waaqumatu iyyuu dursee hin gaafatu turanii amma fakkeenyaaf Amas warra Amas yeroo sana karaa darbaa dhoowwatanii turanii maallaqa ananii bishaan yaa warra Amas jedhamanii yaa so warri Amas jedhamu kun gamisaa warri Amas jedhu gara dur jedhamu kun jarri kaluu kana ijaaramte Amas jechuun maqaa jamaati. Yaa oggaa seenaa gadi dubbiste yaara dhufanii isaan tokko. Ati dubbadhu akka hundattu. Ati amma eenyutu ajaje akka jarri lolan eenyutu ajaje? Yeroo waaqayyuma tajaajee yeroo sana saba Israa'el waaqayyuma tajaajee fakkeenyaaf amma yeroo sana bishaanis ta'u waan hunda maallaqa keenyas irraa bitannee karaa deemna. Kun qabu eegaa amantee ati waaqayyo eegaa ajaje achi as ni diigame jechi suni inni dhiifame achi as. Eeyyan Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoos hunda isaa akka nama diigee jira eeyyan ajjeesuu miti. Bakka isaan haa kennime amma akka Yesuus hin diigne ragaa sii kennaa ammoo bakka diigame naa kenna. Mee ammoo bakka hin diigamne akka hin diigamne sii kennan. Eegaa amma atu amantee ati waaqa akkamitti islaamummaa keessatti akkana jedhamaa jettee mormitale takka lammaffaadha waaqayyo eegaa. Ittiin bullukaanu. Ittiin bullukaanu tokko saba Israa'el. Isin wayi waan itti bultan qabdan moo isin? Mee tayyib waan sii kenname.
So Yesus ragaana si kennu Yesus diina kee jaaladhu kan jedhu ragaa si kenna. Diina keessan iyyuu jaaladhaa kan jedhu. Kanumatti mul'atu baqa. As danda'e. Sun waan diinummaa waan qe'ee keessaati sani. Kan isaanii himte kan sitti haa ta'u jira waan lolaati. Ani waan dhiiraa sitti haa ta'u jiraata ammoo waan qe'ee keessaa natti haa ta'u. Waan qe'ee keessaa diinummaa obboleessa kan kee wajjin qabdu. Gabaa mana diinni bar gabaa mana jiraata. La diina jechuun bar fakkeenyaaf ammaati nama wayii wajjin wal lolte ka akkasiisani kan Yesuus dubbate. Kan dubbachaa jiru kani maaliiti kani seeraati. Akka walii galaan lola argamuuf. Mee naabani mee yeroo takka ibnu Maatewos boqonnaa 5:27 naabani mee. Namni kasaati fiduuf jettu. Okay, let's go. Aywa maal akka jedhu mee sirriitti ilaallaa ture. Maal jedhaa Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufeen se'ina. Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufnee jedha. Allahu akbar. Yaa jamaa Yesuus kun raawwachuudhaaf dhufe ani diiguudhaaf hin dhufne jechuudha jedha. Ani dhuguma isinitti himaa amma waaqnii fi lafti olsiis. Amma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa otoo fiixaan hin ba'in hin baduu jedhe seera keessaa. Abboon miidhaa miti sanuu seeraa bar. Kanaafuu akkana jechaa jira kun Yesuus. Okay, yes. Fidalli takkayyuu osoo fiixaan hin bahin akkamitti ati fiixaan hin baane jettaan duuba. Kun Yesuus ammoo fiixaan bahuu qaba. Fidalli takkayyuu kan hojirra oolle naftu jedhe. Okay, deebisuu reemaan asirratti. So, dubbii sagalee waaqayyoo hundumti isaa hin badu, hundumti isaa hojiirra oola, kan badu hin jiru. Garuu akkaataatti irra oolutu waa'ee lolaasa wajjin wal qabsiifne yoo ta'e namni kamillee nama ajjeesee gatiin isaa du'ataa. Amma nutu baasa miti immoo namatu ajjeesee akka fakkeenyaaf amma quraana irraa warra sin lole lolaadha miti nuyi loluuti hin dandeenyu. Kan nuuf lolu waaqayyoodha. Waaqayyootu gatii isaa baasa. Baaqaa dhume kanumaan dhumeen akkaataa raawwannaas. Yesuus seerri hin diigamnee jedha. Seera keessatti Museedha. Museen daa'imman xixiqqoo hunda ajjeesaa jedhame macaafa keessatti raawwannaa seeraatu jijjiirame. Raawwannaa seeraatu amma diigame hin diigamne. Qoy. Diigamee moo diigamee jira moo diigamee jiru seerri? Akkaataa hojiirra oolmaatu iyyuu jijjiirame malee inni seerichi hin jijjiiramu. Amma namni nama ajjeesee seerri amma kana itti hojjetamuun hojjettu ati seera Museedha. Itti hojjetamuun hojjettu nama seera Museedha. Seera Musee akka yeroo san saba Israa'el bulchaa turetti amma buluuti hin dandeenyu. Amma akka Yesuus itti jiraanutti Yesuus nuuf kaa'ee jira. Fakkeenyaaf amma fakkeenya mee bakka takka sii kennaati bakka sana. Deebii tokko jecha si deebisaa jiratti no. Siifan deebisa malee sin deebisu. Seera keessaan abadde seera keessa deebiin abadde. Okay, amma ni banutti si deebisa. Amma ni banutti si deebisa. Naafus yeroo takka naafus. Okay. Boqonnaa 10 lakkoofsa boqonnaa 20 lakkoofsa 10 maal jedhaa sirriitti ilaali. Lakkoofsa 10 irratti. Ati mandara tokkotti duultee yeroo itti dhiyaattu dura dhaamsa nagaa itti dhaabi isaan deebii nagaa siif deebisanii karra isaanii yoo siif banan namoonni achi keessa argaman hundinuu hojii humnaa siif haa hojjetanii. Si wajjin nagaa buusuu didanii yoo si lolan garuu ati mandarichatti marsi Waaqayyo gooftaa kee mandaricha harka kee keessa yeroo buusetti achi keessa dhiira kan ta'e hundumaa billaadhaan rukuti. Dubartoota ijoollee horii qe'ee warra mandara sana keessa jiru hundumaa wanta booji'amu guutumatti ofii keetiif qabadhu diina kee irraa. Wanta booji'ame isa Waaqayyo gooftaan keessiif kennes nyaadhu jedha. Tamaam. Mandaroota si irraa fagoo warra kan saba sitti dhiyoo jiran kana hin ta'in hundumaas akkasuma godhi jedha. Akka kanatti Waaqayyo ajaja. Tayyib akka kanatti egaa ajaje kunoo ajjeesii jedha jechuu jira. Yoo isaan siin lolanii jedhan dhabamsiisi jechuu jira. Isa kana seerri kun diigamee jiramu jiram. Seerri kun maalitti jijjiirame beektaa? Kakuu seera isa kana qofa miti seera baay'eensaa kakuu haaraa keessatti seera lamaanirra dhaabatee xumurame. Seerri lamaan suni Waaqayyo Waaqa kee garaa kee guutuu jaaladhu. Nama immoo akka eessatiin ragaa naa kenni xumurame kan jedhu. Siifan kenna Maatewos boqonnaa Maatewos siifan kenna garuu fayyii jecha isaan xumura isa siin jedhan xumura. Nama immoo akka mataa keetitti jaaladhu. Waaqayyo Waaqa kee garaa guutuu jaaladhu. Nama akka ofii keetitti jaaladhu jedha achumatti. Baasuunillee seeruma Museeti yaa mucayyoo maal taate abboommii Museeti barsuunidha abboommii Musee kenname Yesuusii miti barsuunis. Akkam jechuudha Yesuustu dubbate bar. Yesuusii miti seera Museeti barsuunis. Seeruma Museetti kennameera sunillee. Seerri Musee kakuu aslan Yesuus seera kamiin fide Yesuus bar seeruma Museedha hojjedhaa jedhe malee yoom Yesuus abboommii Museedha guutaa jedhe malee yoom Yesuus seera tokkocha iyyuu hin finneeti. Abboommii tokko iyyuu hin finne. Seeronni Musee hundumti isaa kakuu haaraa keessatti Yesuus seera kana lamaaniin xumure. Seera kana lamaaniin xumurame. Seerri kun bar seera Museeti yaa mucayyoo. Seerri Musee ta'u okay Museen yoom akka jedhe baasinaa dubbisi.
Abba, ya mucayyoo mucaan agaan qabdu. Ayyee mee baasiif meeroo takka ibnu. Maarkos boqonnaa kudha lama baasiif meera kosi deemi saddeet akka isin hubattu sirri. Maarree yesuutti dubbate ka kakuma fa baasechaa jirtan Obsi, kakuma fa kakuu haaraa baasechaa yeroo jirtan. takka. Meera dhaqna obsime bishaan dhugaatiin na eegi yeroo takka. Okay. Bishaan dhugaa naaf obsime. Maal jedhee sirriitti ilaali. Barsiisota seeraa keessa tokko sirriitti ilaali. Kan gaafataa jiru eenyudha barsiisota seeraati. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin inni hundumarra caalu isa kam jedhee gaafii isa gaafate. Yesuus deebisee inni hundumarra caalu dhaga'e yaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Atis Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan ammoo nama akka mataa keetii jaalachuutu siif ta'a isa jedhuudha jedhila. Yesuus ofii jedhee osoo hin taane seera abboommiin hundumarra caalu abboommiin Musee keessaa baana. Si galaa miti isaa? Abboomee Musee santuyyuu kanaan xumurame kana Yesuustu fide kana Yesuustu jedhe. Lakki kana Yesuus hin finne yaa mucayyoo. Yesuustuyyuu abboommiin sun akkana jedhaa jedhee bara. Kanatti akka kanaan raawwatame itti ibse bara. Mee tuqaa sanii dhagaa tuqiif mee ibnu mucayyoon rakkifteeti. Sirriitti ilaali kun seera wannaa keessa jira. Leewwota boqonnaa 19 irra jira. Maal jedhee Waaqayyo sirriitti ilaali. Maal jedhaa? Ani Waaqayyoodha. Ati nama akka mataa akka ofii keetiitti jaaladhu malee ija hin baafatin. Ijoollee saba keetii irrattis haaloo hin qabaatin kan jedhu. Yesuus illee isuma san fidee kama Musee keessa seera Musee keessa jiru san fidee dubbate malee takkaa'u Yesuus kabbaa takka hin finneef seera Musee seera tokkicha fidee Yesuus barsiisee hin beeku. Abboommi tokko fidee Yesuus barsiisee hin beeku. Waan Museen barsiiseen ala. Si galtee? Waan Yesuus barsiise waan Yesuus waan tokko hin barsiifne. Yesuus waan inni dubbate hundumti isaadha waan Museen duraan dubbateetiin. Akkamitti garii isaa fudhattee akkamitti garii isaa dhiiftaati? Nuti maal jechuudha lola isa ta'ee Yesuustu nuuf raawwata Waaqayyotu raawwata nuti haaloon baasnu sin jedhe sababni isaa Yesuus diina keessan jaaladhaa jedhe gatii ta'eefiniin hin buute. Ayyeetole karaan duyda luffu. Ayyeetole waan ofii koo jirtaa? Akkamitti isaa Yesuus tokko mee kiristaana tokko hunda keessanuu sin gaafadhame abboommi Yesuus fidee dhufe kamiin deeme? Yesuus yoo seera jabeessee iyyuu malee dhumaayyuu bar. Namni nama arrabsee iyyuu itti haa faradamu jedha. Itti faradamu jechuun ajjeefamu jechuudha. Yesuus wannaadhaa miti Yesuus ijoo. Maal taatan saa isinii? Yesuus ofii isaatti waan fide hin qabu. Isheetu jirtaa? Yookaan waan ofii koo? Isheetu? Ofii mana buuftanii jettiisa. Hin buufne kootu deebi yoo jira. Namatu buuse moo ijoo? Isheetu jirtaa yoo sagaleen koo dhagaa jette waan ofii koo jirtaa yoo jiraatte dubbadhu warri jettan. Ibnul Islaam assalaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa jirtu fayyumaami? عافية من بجرة جماعة فوراكوني أفور كيسان تومي يا أمه. Warra hafuuraa kun hafuurri keessaan citu jarri akkasumatti nuu dubbatanii. Yesuus waaqa jedhanii jalatti dhumatanii Yesuusanii waaqaa miti jedha. Giddiin irraa dhoowwu jirra. Jarri ammoo silaa osoo wannaayyuu qabatanii dullaa qabatanii osoo Yesuusiyyuu ammayyuu dhufe ati waaqa jedhi jedhanii giddiidhaan dirqisiisuu barbaadanii yoo giddi mana irraa dhoowwine malee. Gamaanee akka inni waaqa jedhu. Dirqama waaqa jedhi jedhanii. Sirriidhaa miti akkaataa itti deeman kun. Mucayyoo ergadhu yoo dandeesse. Baga jiraatte Ibnul Islaam fooloo godhaan yaa jamaa barakallahu fiikum fooloo godhaanii namarraa waa barattanii nama wanna jettanii fooloo godhaatii hordofaanii barakallahu fiikum nama jabaadha isin nama qalbiin seenaa samaam fooloo godhaatii erga sani ammoo irraa fayyadama Allah yubaarik fiikum jamii'an ayyatole eenyu taasum namni isheetun kunillee wanna muuti qabate waan ufii koo jirta mucayyoo jarrin saalfatu Yesuusii waaqa jetti bar akkamitti Yesuus waaqa taasaa nama gooftummaan isaaf kenname namoonni hundumti isaaf kenname nama waan hundumaa waaqatu naa kennee jedhu
meeroo takka ibnu naabani mee luuqaas boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa kudha saddeet naabani mee bakka muraasa wayiidhaa dubbifnee akka isaanii galuuf. maal jedha gurguddoota Yahudaa keessaa jedha laal sirritti. Gurguddoota Yahudaa keessaa tokko yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhuu jedhee isa gaafatee jira. Jennaan maal jedhee jedha Yesuus immoo deebisee fi maaliif gaarii naan jettaa jedhe. Allahu akbar. Maaliif gaarii naan jetta Waaqayyo isa tokko jedhu duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedha. Mee sirriitti ilaala isa kana yaa jamaa. Nama maaliif gaarii naan jetta jedhee dubbatu. Maaliif gaarii naan jetta jedheeti nama dubbatu. Akkamitti osoo amma Yesuus isaatti kana jiraatee Waaqa namni isaan jedhe isaan ni isaam namni maaliif gaarii naan jetta jedhee dubbatu. Namni maaliif gaarii naan jetta jedha osoo amma namni bira dhaabbatee Waaqa jedhee noo inni isaa inni isu. Kanaafuu Yesuus Waaqa miti Waaqa ta'uu dhiisiiti inni sadarkaa Waaqaa ga'uu dhiisiiti sadarkaa uf gadhiisuu uf gad qabuu irra jira. Inni Waaqa miti. Waaqa illee ta'uu hin danda'u Waaqa illee hin turre jechuudha. Yesuus Waaqa miti jabeessa qaba isa kana bishaan itti dhugaa. Isinii galtee akka kana. Kan biraadhaa fakkeenyaaf amma waan amma isaan dubbatan mee Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 banime. Muraasa itti garsiifna. Waan macaafni isaanii jedhu ilaalaa misirritti yaa jamaa. Mee waan macaafni isaanii jedhu kana asirritti ilaalaa. Akkaataa isaanii galuuti. Isaaniin galuuti waan wana jedhu. Maal jedha lakkoofsa 3 maal jedha lakkoofsa 3 irratti amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa abbaan manaa mataa haadha manaa Waaqayyo immoo karaa mataa Kiristoos jedha. Waaqayyo mataa Kiristoos. Waaqayyoon kun kam? Waaqayyoon kun kam yaa jamaa? Waaqayyo mataa Kiristoos. Ka Kiristoosin hoogganu eenyudha jedha ka Kiristoosin hoogganu Waaqayyoodha. Kun hoogganamaadha jedha. Inni kun hoogganamaadha Yesuus kan jedhamu kun. Kiristoosin kan hoogganutu jira Waaqayyotu jira jedhee dubbata macaafa. Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaadha akka beektan nan barbaada jedha Phaawulos mataan isaadha. Kana qofaa miti bakka baay'ee dubbatee jira Yesuusii kana inni kun hin shumame malee inni nama wannaati malee innumaa'u Phaawulos akka amanutti ammoo dadhabaadhaa jedha nama dadhabaadhaa jedha. Dadhabbii isaatiin darraafamee humna Waaqayyootiin kaafamee jedheetiin dubbata. Akkamitti Yesuusii Waaqa jechuun danda'ama ree? Akkamitti Yesuusii Waaqa jechuun danda'ama ree? Garri itti danda'amu jira hin danda'u. Kanaafuu Yesuus Waaqa miti Waaqa illee ta'uu hin danda'u. Fuulduratti illee ta'u as duubatti illee ta'u. Fuulduratti illee ta'u duubatti illee ta'u. Gara hundattuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf akkas isiniin jedha. Hayyee tole yoo isheetuun jedhan sun yoo jiraate haa dubbatu. Isheetuun jedhan sun jira isaa hin bahe. Isheetu yoo jiraate dubbadhu. Aboo Rabbi jiraate nagalcha waan akkasii dhiisaa jiru. Waan akkasii dhiisaa. Ibnu jirta yookaan Ali yookaan Sayyaa Fu'aad waan dubbatan yoo taate yoo wanna jettanii waan dubbatan yoo qabaatanii dubbadha baarakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif Rabbiif jedha jettaa Riyaad? Wallahi Ustaz yeroo hunda isin jala taa wallahi isinuma salaamachuu kun jee. Rabbiin si haa qajeelchu sirrii miti akkasiin jedhee Rabbiif jecha. Sababni isaadha isinuma seensimna saatii wannaadha saatii muslimtoonni seenanitti laakiin irra caalaa nuti warra waaqa sadii waaqessinu malee jedhee dadhabsiisu kana lakki waaqa tokkocha deeffadhaa jennaani. Jararratti baay'inaan wanna jenna saba saniif jecha. Tole. Ayyee Ustaz rakkoo. Jara warra waaqa sadii kana waaqa tokkocha deebi'aa jennaani Rabbii tokkicha waaqa sadiin jedhina tokko jedhaati. Waaqni sadiin jiruuti Yesuusii waaqan jedhina jennaani Rabbi isaan haa qajeelchu tama. Waan jettan qabdu ijoo dubbadhaa yoo namni waa dubbatu barbaadda yoo jiraattan. Ustaz kakuu moofaa keessatti Waaqayyo nuuf lolu malee hin qabnu bakka jette intalli. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyo Museedhaan maaliif naa loli jee? Isii sana dubbadhaan. Okay, dubbar rakkoon qabuuti.
La ani maatiin bira jira maatiin gacchallisina injee gadi na baasa bakka buluun qabu. Ustaz, salam Maatii alaikum. hogguu jettu haadha manaati moo haadha manaa yoo taate giddi maalillee hin ta'u jedhiitii didi malee La maal gasi maatii ba'a. adumaaf abbaa koo bira. Ada apa belajar? Beekaa jedhaani abshir. Haya tole si qarqaaruudhaaf yoo isii taate jenneeti. Tole kan amma isin waaqayyo waaqa nu loluun qabu jettu. Laa sun iddoo gongora sun waaqa nu loluun qabu jetti. Waaqa nuti waaqa nu lolu qaba waaqa keenya lolaa waaqayyoodha jetti jirri hogguu dubbata. Keenya lolaa waaqaadha jetti. Wanni jarri ragaa keenya lola keessa lola waaqa erga taate maaf addunyaatiin keenya lola waaqa jedhee taa'u jira kan boombii hojjetee biyya musliimaa meeqa guutuu ka diige kun mis kiristaana keenya lola waaqaan afaan qofaan hin taate. Wangeelli illee jedhu bara wangeelli kan jedhu nama bitaa si kabalee mirga bitaa jala qabii kana yoo si kabalan kana jala qabii kana yoo si kabalan kana jala kun waan sammuun namaatu fudhattuu miti beek. Namni kiristaana ta'e tokkochisaadha waan danda'e hojjechuu danda'uudha miti. Mee kiristaanni waan kana jala qabu jiraam ani yoo kana jala qabu kana yoo dhaye kana jala qabu. Aga umriin isaa irraa baatutti isa kabalaate namni na jala qabu jiraame namni jallisee dhaabbatee na jala qabu. Hin jira isaa hin jiru. Osoo ta'eyyuu waan kaballaatee miti nama seefii qabatee deemu hoo. Waaqayyo gaafa Museedhaan deemi loli jedhuun na barbadeessi lafarra dhabamsiise harree ajjeesi farda ajjeesi gaangee ajjeesi daa'imman xixiqqoo ajjeesi dubartii hunda ajjeesi waa hunda lafarraa fixii gubi mandara guutuu gubi gaafa jedhu Waaqayyo gaaf sana wallaale moo gaaf sana ofii lolu dadhabeetiin Musee fa'aa loli jedhe moo keenya lolaa waaqaan eessa jira saa keenya lolaa waaqa minamminee shiwana jedhamu waan zaman irra dabre. Nuti warra dhiifamaati jedhani kiristaanni bara nuti warra dhiifamaati nuti warra akkasiiti kun kijiba waan akkasiidha ofirraa dhiisaa hayyee tole dubbadha jamaa waan dubbachuu barbaadda yoo jiraattanii sa'aatiin illee deeme waan ta'eef har'a akka duraa san irra turuudhaaf baay'ee carraan qabu khairu kadiiroo waan jettu yoo qabaate dubbadhu tamaam. Ustaz, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Mbak Eliasuna ya turra. Jarri irra baay'ee beektanii wanni akkana isin mormaa wanna yani jarri ubbeeku waan ta'eef isaan immoo irra baay'ina garuu akka yaada kiyyaatitti jarri fuuluuf dhufan malee waan biraatiif miti nun beekani waan baay'ee isin hordofuu fi kanumaa fi wallaahi maashaallah tabaarakallah natti toleera. Karaan isheedha jirtanii na ulfaadha umurii naa dheeradha isiniin jedha ishee. Abbootiin keenya hundinuu umurii nu dheeradha. Barakaadhu rabbiin siyaa barakachiisu. Fooloodhaaf illee haa dhufanii isaa waan barbaadanii haa dhufaniiti. Fooloo sanillee godhataniitiin dhaggeeffatanii haa deemanii. Waan haarawaa dhagaatumaan deemanii. Akkasuma xixiqqataa kanumatu shahaadaa qabata deeme. Kanumatu diiga keessa deeme. Wanni amma nuti dubbannu dan ebalu dhufee kanaaf dhufee miti waan harkaa qabnu san galchuufidha. Irra caalaa warra ol seeneeti waa haasa'u caalaa nuti kan irratti xiyyeeffannu warra jala taa'ee dhaggeeffatu. Kun dadhabneeyyuu malee amma zamana kana shashaagalabnee wanna jenneeyyuu malee kuni waan jabaatee itti fufuu barbaachisu. Tamaam akkas yeroo ammoo isaaniif deebifnu yeroo obsinee isaaniif deebifnu kana nama asirra jiru san qofaaf deebisaa jirraa miti. Isin uhuu deebiidha dammata ammoo ijoollee kanaaf namoota hedduu dhufanii dhaggeeffataniif ijoollee dhufanii dhaggeeffatanii wagguu jedhan isaaniif hin kana. Kanaafuu obsuuf hin barbaachisaa. Kun fooloof deemaa kun maaliif deemaa jennee wantoota garagaraa seenaariyoo garagaraatiin dhamaasuu irra
obsuufiin garagaraa. Nuti xiyyeeffannaan keenya amma mucattiin tun duratti wagguu dhuftee akkasitti wacuusan ani xiyyeeffannaan kiyya isii irraa wanta san ibsuudha. Waan san ragaadhaan mul'ifneeti waan san yoo ibsineeti hin jenne namaaf hin gala. Isin galtee isiin illee akkuma wanna jettuuf akkuma wanna jetti malee hin galaaf jechuudha. Namni hundi kiristaana ta'eef hundi dhakaa miti. Namoonni waa hubatan jiru. Hedduu isaanii jiran ijoollee waa hubattu. Akka mucayyoo tanaallee miti. Sunillee nama qajeelchita. Akkanatti amma si ati maal wanna ati dubbisi macaafa dubbisi inshallah shubbisa dhiisiiti dubbisa amma boodaan lafan taa'in tole. Shubbisa maa jibbitu? Shubbisa jalqabanii rumbee musliimonni warri Saudi Arabiyaa akkatti isaan shubbisan agarreesini. La shubbisa suni sirba inuma sirbamaa Oromoo illee inuma sirbiti garuu kan siin jechuu barbaade ati nama amantii ta'e jechuu barbaade nama amantii ta'eeti gattaa iti dubbisi kitaaba illee dubbisi quraana illee jalqaba amma duratti amma suuraa sagalaffaa tokkorra maaliif ayata tokkorraa kaaftee dubbifne quraana jalqaba irraa kaaftee suuraa tokkorraa boqonnaa sagal hunda isaan dubbise dubbisaan jira waggaa sadii iyyuu gootaan jira quraanas qaba hadiisas qaba dubbisaan jira nan dubbisan ta'a. Yes, nambe ka miti macaafa qulqulluu kiyyaas nan dubbisaa akkatama jette miti jechuu barbaadeni. Dubbisa akka hundattu dubbisuun gaarii ma rabbiin si haa laafisu waan si dhibe dhuftee gaafatta. Amma anyways namni walitti aanu hin jiru dhugaa dubbachuuf garuu ideoloojiin islaamotaa fi amantichi in ulfaata waan amanamuuf miti akkamitti hawaasa keessatti waliigalee uummanni jiraatu isa jedhu irratti hojjechuun iyyuu in ulfaatatti amanticha dhattee fudhatta osoo hin ta'in anyways dubbisuun gaariidha isinis immoo dubbistan gaariidha macaafa qulqulluu keessaa ittiin gaafachuudha wajjin akkamitti jiraatan hawaasa akkamitti jiraatan jechuun wanti maal jechuudha akka hawaasa musliimaadha jiraatan jedhamu addunyaa kanarra akka hawaasa musliimaatti nagaan bobba'ee biyya akka biyya musliimaadha kan nagaa qabudha. Nagaa biyya 56dhaan biyyi musliimaa mee biyya nagaa qabdu takkitti naa kennaatti muu dandeessaa? Fakkeenya biyya Suudii yoo fudhatte amma Suudii keessatti namni meeshaa as keessee deemte warullee akkasumatti deebitan hanni maaliin wabaabni hin jiru akka tasaa taate malee sa'aatii halkana fakkeenya sa'aatii kana yoo asii ka'an kiiloomeetira 1000 deemuu danda'a waan takku durriyyeen takka osoo hin jiraanne jechuudha. Biyya nagaa tasgabbiidhaan waan takka waan sodaattu hin jirtu seera nagaan eegdee nagaan salaattee nagaan somtee nagaan sa'aatii kana amma osoo asii ka'ee sa'aatii halkanii tamanu bira ka'ee osoo bakka barbaadde deeme nagaan deema maafiyaan hin jiru. Garuu biyya kiristaanni keessa jiru fakkeenya Ameerikaa fa'aati yoo fudhattee halkan keessa deemuu hin dandeessu sababni isaadha maafiyaa waan jedhamutu jira. Walsaanis Itoophiyaa yoo fudhatte Itoophiyaa keessatti amma akkasitti ijoollee jala jiran kana sammuun niqiniiti. Akkasii sammuu ijoollee jala jiran kan sammuun niqiniiti Saudi Arabiyaan xiqqoo ishii dhuguma wayyoo qabdi seera itti jabeessan kaasaan ati balleessa ta'e taanaan dha'anii kilsi godhu gatti ta'e kuniin in sodaatu tokko immoo immigireeshinii fi balbala hin banne musliimota warra biraa balbala boordii bananii ofitti hin naqne kanaaf akka tokko isaa fooyyee qabu. Balbala hin banneetti mucayyoo waan hin beekne dubbachuu jirta mucayyoo. Wannaan godaantonni meeqatu dhageeffadha yeroo takka addunyaa keessaa jechuudha biyyi akka Saudi Arabiyaadhaa wanna biraa lammi biraa dhaqee balte kamtu jedhame naaf himu. Karaa seeraa fudhatte. Karaa seeraa fudhatte. Siraawun biyyi karaa seeraan fudhanne jirti moo maal soo akka dhiyeettu kana amma fakkeenyaaf lammiin Itoophiyaa lammiin Suudii meeqa beektaati? Baay'ina isaaniillee nama laaleetoo hin jiru seera isaanii cimsatanii jiru. Warri baqattoonni Suudii keessa jiran meeqa beektaa? Baay'ee hin ta'u warra karaa illegaalii seenan argiteetta akkatti isaan deebisanii karaa leegaalii fudhatu. Tokko inni kun baay'ee nagaa isaaniitiif baay'ee barbaachisa isaan fureera deebi'ee immoo seera isaanii cimsu isaan malee kanaan alatti biyyi nagaa takkittiin hin jiru biyyi musliimaa jedhamu like 55 kanarra jira isaan keessa nagaan takkittiin hin jiru. Isa kana haasa'uuf dhufne osoo hin ta'in yoo haasa'uuf ta'e dhugaa dubbachuuf ragaa waliin haasa'uu dandeenya. Kana qaba. Neetwoorkiidha. Fakkaata. Oduun kun ulfaatama sagalee koo guddataa.
Maali amantiin islaamaa poolitikaadhaan kanaaf inni kan malee amantii dhugaatti waaqatti amantee waaqatu naaf baasa yoo namni maali amantiin islaamaa poolitikaadhaan kanaaf inni kan malee amantii dhugaatti waaqatti amantee waaqatu naaf baasa yoo namni nagaa jedhamte biyyi nageenyi nagahaan tasgabbiidhaan jiraattu biyya akka addunyaatti nagaummaadhaan beekamtu biyya kamiin nagaa fatamni sadarkaa isaanii akkasitti baasee tollaallee dhugaa dubbachuu biyyi kiristaanaa fi biyyi musliimaa waliin hin madaalamu addunyaa kam keessa akka jiraatte kana biyya ati beektu fakkeenyaaf amma fakkeenya godhadhuuti ati biyyi addunyaa kanarra biyyi nagaa jedhamtee yaamamtu biyya kamiin fakkeenya amma inni Poolaandiidha amma waaw amma Poolaandi tokkoffaarra jirti tokkoffaarra dhufaatee jirti. Mee naa kenni mee ati waan bakka wannaadha mee naa kenni sababni mee ragaa sanaa kenni sababni ishii nagaa qabaachaa jirtuuf moo? laa ragaa akkas jedhu mee naa kenni Yogaa amma laaluutti dandeessa Google irra ta'uma baastee tooyi daataadhaan laaluutti dandeessa biyya kiraamiin keessatti hojjetamu. Sanumarraa laalitti naa kenni mee sanumarraa laali daatama sanirraa laalitti mee naa kenni biyya nagaadhaati kan jedhamte Ansobeetiin jechaan jiru dhuguma biyyoota dhiyaa keessaa ta'e addunyaa keessatti kan beekamtu biyya nagaadhaa jedhamte kan beekamtu sadarkaa tokkoffaarra jirti badiin keessatti raawwatamu kan jedhamu an akkasii biyya takka maal jedhanii dhagaye Boornaay moo maal jedhan takka yaa jamaa biyya xiqqoo takka Boornaay jedhanii Boornaay moo maal jedhaniin sigaltee mucaan dhageeffadhu meen jarjariin ati jarjaramaaf keessa qaba mucaan akka biruu keessaa mucaan wanna san Burunaay